du'esi waan rabbi gaha jedhee fandu'a tokko jedhe. Isin warra du'ana hawaa jirurra lama namni naa bu'aar nama kuma tokkisaa nama 900 ga'a. Nama 100 yuun geessan. Gidii qabata elefantiin atti ergamu been. Kottu seeni mubee wallahi namni dhaqaa dhaqee na gaafatee mubee meerree maalirra ga'e jennaan. Abshiraan jedheen gaafumanni yaalamee dhufe. Angani yaalamee dhufutti qalbiin kee intas gabbaa'uun jedheen. Amma baabaa raffisee. Baabaan rafee jennaan. Warra komaaf dhiistee dhufte jechuudhaaf iyyuu na gaafataanis. Naanta ol galchaa mubee. Firii mubee. Ana waa igaatti raasoo rabbii mubaarikii fide. Silaa mubeen ol seenee jechuudha. Wallaahi narkatti qaba. Ani sal tokko yeroon sobu eeggachuun qaba. Wallaahi yeroon sobu wal tokko of eeggachuun qaba. Yoo kan hin ta'in mubeen kottu wal gali mubee. Invaayitiin ergaa fi qoy. Naante ol naan galchitanu? Adurree leenca foggorti. Mubee. Waalaikum assalam. Warri keeroo kun yoom malaa ibidiiftu. Akkamitti dhiisna nama dabbaramti mubee yeroo ala ta'anii ilaalan nama laayibiirra jiru kana ilaaluun. Ajaa'iba wallahi warri keeroo kun warra keeroo kana dadhabne boo. Ati shakkalinu jechuu jammartee rabbi edhiti mubee koo. Wallahi guyyaa lamallee taatu keeroon jiru waan ta'eef warra keeroo. Guyyaa lamallee taatu Itoophiyaan jiraa bakka warra gaayiroo jettaatis. Dalagadhaa yookaan biyya galaa. Biyya galaa ittee? Ingalla inshallah. Akkamati? Maalin dawwalleeti? Maaliif hin dawwaltu? Eenyuuf? Anaaf addamaa hin dawwalte. Maasila yerooti samuudhaan haasoftu. Reedi kunooti malee. Galii goochisu dhageessu qabaan dawwaltu. Amma achin ture bar wallahi isa tamma dawwaltu yoo achin tureen amma jarri hayaatee faaruuf naan bakka xiqqoo majara wajjin taphadhu jedheetiin galeen mataan dhukkuba ture xiqqoo. Mucaa argee rabba shan wallahi mataan kun nagaan hojjetan jiru. Baabaa argitee jeeqamtee? Sorry. Injeeqameen anis kan ayideetan si agarsiisuun barbaanne bar sin agarsiisu yeroo ni intini jedhe viidiyoo faa yeroo ni taphatu yeroo ni waan diraamaa tokko godhe waraabessi ergadee qalbii keerraa afame deemnise bar garuu immoo wallaahi ganamaaf galgalachi jirra dabareedhaan deemnee ayyoo namni ishii bira jiraate malee qobaatti gatee dhufaan jiru'an manatti irribaa kaanaan isiinuma biran deemaa yeroo siin raftu biraa baha ammayyuu hayaateef munaan dhufnaan hin ba'e. Bulakoo qaali yakkamii gana gaataa tanii anis nagaa koota alhamdulillah gamnaa jirtanii isin yaadee sagaleen kun jiru sagaleen kun nagaama. Sagaleen kee nagaama mee haala irra jirtu hubachiisini akkamitti jirtaati fayyummaa kee nagaafatu warra laayifii seenaan xiqqoo. Haalli fayyaa kootii bichuusi gaariin jira waan jedhu qilleensi biyya sibboo qilleensa jijjiiruunis xiqqoo fayyaa namaa dabala wallahi namni sin dhukkube mee biyya gala. Qilleensi fayyaa bar ansitti meeraa bar mube gaafuma finfinnee geessu iyyuu haga ta'e wayii qalallisi jedhaa wanni ta'e wayii siin jedheeraa bar qilleensi biyya kanaas faalama. Nawwam biyya kaayiroo keessatti namni yaalamu.
Sukkaara kanaa social media irratti seenaa seenii sukkaara ergasii barfee garaarra ganama galgala waraanadhu wallahi jimaata kaasee amma waraananne maal jedhata tokkitti. Mee wallahi akkasuma nyaata wallahi laazimna nyaataa jira ani bakka waan tokko filataa atiruuni waan sana dhiisotanii waan tokko nyaadhaa gaarri waa tokko wanti inni na jeeqaa jiru waan si dhibu marfee malee kiniinni malee guyyaa kana lamman taa'e waan nama dhibu tokko yeroo xiqqaa taphatti muddaa haga ta'e qilleensi biyyoo fi xiqqoo isuma dhugumaa abbaa argeeta beekaa gaariidha. Abshir Habibi ko bishaan mati dudduu midhaan mati nyaattu rabbiin dawaasii fagadhu Habibi. Gaafati galtu waa tokko natti fakkaachuu dide bar ergati galtee natti dhaga'ame wayne osoo wayitiin eenyuun qaba jedhee wallahi baay'een kafaame. Inshallah Rabbii dhumaan inshallah fayyaa nagaa keetiin yaaddeessu. Bakkan dhakeetti hidhattanii du'aayinaa kadhataaftan akkan fayyee deebi'ee dhaabadhu walinaa yaadaa jirtanu rabbiin isiniif yaadu haalii keessa rabbiin dhukkubsinii galatoomaa ulfaadhaa jecha isiniif hin qabu siluma nan beekaa ilmi namaa nama biratti yoo jaallatame jaallachiisa waa hojjedhee miti kan jaallatame gammumatu kan jaallatame na godhee isin warra jala deemee du'anaa hawwu argaan jira komentii keessan bara ana caala namni komentii ilaalu hin jiru mana koo ta'e qaatan sin dabarsa isin warra du'anaa hawwaa jiru lama namni nama bu'aaru nama kuma tokkisaa nama 900 ga'a nama 100 iyyuu hin geessan dhukkubatti ni naafamu waan barbaadan itti naafa dhukkubatti ni naafina ilmi namaa tokko tun dhukkubatiin dhukkubfadheera hin jedhu geessanii dhukkubatti inni naafamu waan itti naafamu baadhaa lammaffaa immoo maal naa gootaniitu inni isin ajaa'iba deemtanii waan taane barreessitanuu buleesso rabbi si haa fayyisu jedhi yoo dandeesse yoo hin dandeenye immoo ilmoo keetiif si ta'a geesse ilmoo keetiif si ta'a inafu wallahi warra dhukkuba kooratti qoose yoo rabbiin mujiizaana agarsiisne an takkaa rabbii waa kadhee deebiin beeku wanni sinnaa gootan hin jiru wanni sinnaa gootan tokko hin jiru bakka dhaxxan inni kana maaliffaan baguma yoo rabbii sin luugamee afaan keessan baga afaan biraan baratin amma rabbi sin luugamu kanuman siniin jedha siniin dhageessanii isin jechuun warra du'anaa hawwu namni sabaruu qaba. Jala deemtanii na abaaraa jirtanu na nyaachifne na nobaafne waa naangoone na abaartanus na qabu jechuudha. Ijoolleen tokko immoo maqaa arsiitiin baattanii jala deemtanii isaan maan jalaalaman isa kaleessaa sadeen gaddaa jalaan jiru. Amma maqaa arsiitiin maaloo arsii ta'uu kee akkamittan beekan tokko. Akkamitti arsii bakka buuta ijoolleen arsii kuwadhaa Finfinnee keessatti laayivii irratti feesbuukii irratti warri argeera sidii galee ilaan talatti Dr. Naanii ofiin jettu modii sanaa kenni baqa Dr. Naanii arsii ittisa hin qabuun kanaafi ajjala deemtee Dr. Naanii arsii jetti kijibaa maali Dr. Naanii barrii keessa dhaabaddeera waan agolisiin jedheera tokko arsii miti ati yoo arsii taates immoo arsii bakka buutu dhageesse arsii bakka bu'uu hin dandeessu ana akkaataa yaadaan irra laalini dhukkuba yoo ta'e harka rabbii jira kana rabbuma nama dhukkubsaa namni hadda fayyaa jiru bordeeffachuu mala irra laalini jara akkasii miti ajjala deemtee yoo dandeesse mubee rabbi si haa fayyisu ajettu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Annama natti dhagahama. Ajjala deemtee rabbi si haa ajjeesu rabbi nagaan sin deebisini maalan itti balleessi natti dhagahama an ilma namaati maalan isii godhe
يونجر أديكو يونسي إنفجرني إشيم ميدو يون فجدوا اللي بعد إشيم ميدو كنا فجلا بالليسي بلوكودي فجلا دم تبى كنا كتير جرمي warri moderator qabdanu bilookaa nama waan hin taane barreessu bilookaa lamaan nyaa'u baay'isawee erga ati dhuftee kaasee jechuudha kunoodhaan nama 1,000 boyeetu jira miti erga ati dhuftee kaasee komentii tokkittii malee komentii badaan barreeffamee jiru. Rabbi nagaan sin deebisini rabbi si jeesu rabbi yoo namni biyya arabaa jirtu bar namni immoo waan facaafate haammataa mubee namni qamadii facaasee xaafii haammatu hin jiru beeki waan namaaf hawwite ilmi namaa ofii isaatii fudhatee gala. Kanaafuu ati intiniin jedhin komentii girrigirrii kana hunda keessa wallaahi an yeroo laayivii banadhee seeduu dhugaa dubbachuu jechuudha mubee jaalala namaa rabbitu sii kenne namni baay'een si jaallataaf na gaafatu mubeen akkamitti jira jedhu. Buletina, wain nama jibura hasil, wain nama jibura hasil, mana kaba mana bala curan denda, boleh wangko, nama kuma dibba vokesa, I am sure, namni kuma dibba sadi, warra kalbina cabe, wain akadatu, warra kalesa ko beku, kanafi, ane sini lala male, nama kudang kisah, oki mana nama kuma dibba vokesa, namni dibito konada kubede, senanje, isini, mencal tu ante fi, bayinanis. Humnaanis gaariiwwan koo ijoolleen Arsii, ijoolleen Shawaa, ijoolleen Wallaggaa, ijoolleen Jimmaa bakka hundaa kan na jibbu jira. Ijoollee Harargee kan na jibbu ni jira, kan na jaallatu ni jira. Garuu nama gaddisiisu warra na jibburra warra na jaallatutu caale. Alhamdulillah rabbitu akkan jaallatamu na godhee. Kanaaf warra deemtanii haasaa biraatii dhuftanii deemaa jechuu kooti walumaa galatti. warra si laalanii fi mubekoo warra cinqamu warra si jaallatu warra du'aa isii godhuu ganamaa galgala jechuudha warra intini kan kee hawu fayyummaa kan kee hawu mubekoo eessa jirtaa maalitti jirtaa siiduu mubeen maalirra gahee jedhanii warra na gaafatanuu fi haalarra jirtu qofa ibsii fi jaalala jaraaf qabdu kabajaa jaraaf qabdu siyyeellaasisne uummanni kuni si jaallatu akka jara si jaallatan jaalala rabbii namaa rabbiin namaa kenna wallaahi asitti yoo nama rabbi yoo maal goote yoo maal gate jaalala namaa argachuu hin dandeessu. Deebosaa kottu Dr. Duraanii jedhamtu kuni deemee ati dhiiraati dubartii simti tokkoffaa dubartiin akka naan jettu hin jirtu waa'ee dubartiin itti kadhattu hin jirtu alhamdulillah guddeedha. Walumaa galatti buleewwan kiyya gaarii warri kaleessa naa taatanii warri kaleessa ofii keessanii dhufee keessaan isin dubbifne ofii keessanii midhaan kun keenya du'uun qabu nu afuu qabaa nu yaalamuu qabaa jettanii ofii keessanii wal kakaaftanii dhuftanii na biraa battanii galatoomaa ulfaadhaa ani akkin keessa jiru akka gaariidha alhamdulillah xiqqoosi biyya kana keessatti akkuma isin beektanu paaspoortii waa tokko waan rakkisuu qabu. Fitadheen galee waan ta'eef imbaasiinis xalayaanaa kennee biyya galee waan ta'eef paaspoortii waa tokko rakkoo tokko nan mudanne xiqqoosii riifarii biyya Ijiptiinaa barreeffameen biyya kanaa deemuu hin danda'u. Warra immoo akka yaalamee doktoroonni biyya kana keessa sabaaf sablammiirraayi namoonni 5 jiru warri riifariin barreeffamee fi nan biyya biraa deemanii turanii isinitti himuu danda'u. Riifariin calluu malee nama tokkoon hin barreeffamu biyya kanatti doktoroota ciccimoo biyya kana keessa akka biyyattiitti filatamanii 5 kaamantu jira. Jaratu ilaalee mustashfaa mana gimnoo fi barbaada nutti nama erganii nama ilaalchisanii namni kun dhukkuba kana maaliif itti gaafatamu qaba. Nama tokko sobanii riifarii barreessuun wanjala biyya kanatti waan ta'eef ofii jedhanii 5 jara si erganii mana kamitti si ilaalchisanii erga dhukkubicha kan ibsaniin booda ofii jaraatii biyya malu riifarii sana barreessanii biyyi sun nayyaachisa yaaluu dandeenya gaafa jedhe nama erganii sunumaan piroosesii irra jira. Warra sobaatanii fi isinis galatoomaa maaliif soba rabbataas akka afaan keessa nan jalina. Dhiisii warra soba jedhan dhiisii jara dhiisii achi warra si jaallatantu caala parsantii 99 warra si jaallatantu jira jaraaf qofa waan irra jirtu ibsi bakka. Jara nasi warri soba deemtanii
soba jiraatan ajaa'ibeen tani soba jiraatan si rabbi akka na jaallattu na jibbisu jedhu akka hiriittanii kadhee rabbi akka afaan keessanii naaf godhu amiin jedha hundi keessanii rabbi soba rabbi mana hamaa godhu akkasi keessanii afaan keessan kun rabbiin biratti fudhatama qabaate rabbiin akkuma isin soba itti rabbi soba godhee keessanii rabbi soba godhee isin iskammachiisee ummata na jibbus na jaallatu isa gammachiisu namni akka yaadutti namni keessoodhaani yoo aare malee ilmi namaa dhukkubaa wal hawwan jedhuun garuu immoo hagas mara hagas hin du'aa inatti gatta jala deemtanii yookiin immoo viidiyoo waraabdanii du'aa inatti gattan sana miti badiin koo yoon balleesse jiraadhe ilma namaati hin balleessu hin jedhu badiin hin balleessu immoo haga rabbi ajjiisu akka dhaaba siyaasaa isin fixe isin unkure abbaa keessan tume yaa rabba jeesi isin jedhu argeen beeku bucuu isin wanti namatti dhaga'amu ijoolleen viidiyoo tokko hojjetan jechuudha yaa rabbi jeesi ta'e walitti rachaatanii aamiin jedhaan viidiyoo waraabdan warsheen namatti godhus nama dhibaa garuu maali minilikiin haga sabaaruu keessan nan shakkaan minilikiin akka sana ummata fixe sana akka sabaaruu keessan nan shakkisuma oromoo akkanatti minilikiin abaaruun argine akkana abaartan sanatti wallahi soonsi ta'e yani kana akka badaatti ilaalu paawurii akka qabdu of argi ati በጣም ፓወር አለ በጣም ተጽዕኖ ፈጣሪ ነህ የቺ ከን ከቶ ኮካ ዱኛና ስፈለቶ መዳሊያት ይህ ስለተንቱ ተባብያ ከሰን ይላል ነጋቲ ወላ ነራውሲ አየ ሀሴ አሚቲ ከፈዳጅ ምን ማገላን ጅሯል ማነ ከቶ ገላኒ በስድስት ያባነት በንተመን እና ሀሰው ሳቴ ሀሴ ጎተቆ ከናፉ መተከኛ